Sirbicha laallee garuu ani Habtaamuun sirba qaba kan jedhamu dhaga'ee tanani malee anamma sirbichum ati baacoo waan baay'istuuf baacoo natti fakkaate garuu sagalee bareedaa qabda amma hangaraatti naaf irra deebi'ee kanas itti mu barbaadu maalinni sirboota 1997 sanis osoo irra deebitee hojjettee sirriitti itti milkoofta jedhee yaada mee gara natti deebina Habtaamuun gaa baay'ee nu geerraree amma immoo geerrarsarraa gara tiiktookitti ce'ee immoo tiiktook irratti immoo biyya mammaraachaa jira sanallee osoo irraa kaasnee maal jettan uge so amma immoo sirbarraa gara immoo miidiyaa tiiktookitti dhufteertaa tiiktookii san irratti immoo waan baay'ee kaastaa yoo barbaadde immoo hin faarfattaa yoo barbaadde immoo ittiin sirbitaa hin qaddasta yoo barbaaddes maaliin waan saafte Qiddaasee nama waan ta'e na kofalchiise. Maalinni yeroo ture keessa baay'eellee tureenyuti akkanuma yeroo ture ejjee fudhadha akkana mana nabsabbaatiin keenya mana keenya dhufee raawwateeti beddeen dhiyaatee dhaabbateeti ani jarjaree deemuudhaafis dhaabbatee waan ta'e jedha waan jedhu beeku achumaan taa'ee jarjaree tana inni odoonni wanni san harkaa kutee namatti hin kenninan Baarki Sillaasee qeessonni hin quuftee jedhe. Baarki Sillaasee qeessonni hin quufteenaan Waaqayyo ati nu eebbisii qeessonni quuftee jirti jennaan abbaa baarri koo jennaan la Sillaasee saxxaalanii Sillaaseen albalxi maale. Sillaaseedhaa kennite ani Sillaaseen caalu akkanumatti nyaadhu dheeraatee beddeen kutee naa kenni. Ay nyaadhu wati wannu nu tuqaa itittu nu tuqaa aannan nu tuqaa hin jedheen. Aha kutameen namatti kennama eega baarrakamee booda. Baarrakee kaani anatu baarrakee beektaa kaama. Aha dura. Sillaaseedhaan maqaa Sillaaseetiin nu sila dubbatteefu ani lammatan baarraku naan jedheen maqaa Sillaasee kaasseedhe. Amma beddeen caafirraa cabaa gugugaa kana fidee gaafa inni caafii xarzii kana kutanii sii kennan beekta. Ani nyaadhu hin jedheen. Maali kuni buraakiidhaan naan jedhe. Nuti ambeeynu Oromoon sabboonadha. Maal taate laakiin osoo fuuldura jira aannan kanaan xuxxanii yoo naakeetaniin jedhe anis fudhachuun didee aannan makii aannan tuqadhee nyaadhee isa na yaadachiiste hindawam. Ay mana qeesii faa deemtee hindawam siracha'u faa malee jetteedhaan moo akkanumaan si hammatu. Amma mana qeesiillee dhaqee ani amma dhaqeen ture beektaa. Injira achuma akkuma naannotitti ishee tokko maatiin illee waan ati jetteen tole siin jedhu maatii gargaaruudhaaf immoo maatii bira dhaabbachuudhaaf giddiidha. Maqaa ilmaa maqaa hafuura qulqulluu sadee waaqa tokko asuma deetan gurraacha garaa garbaalee moo garaa taliilaa tokkicha maqaan dhibbaa ati nuusi feessee tana xabbo taskaama keetti. Irracee jechuudha. Akkumatti gannaqeetu mana dhuge nalaala hundi isaaniitu isaan kana eebbisanii dhuguudhaaf ani qaatan of jammare ibboo. Shakashakee sana achi bahee ammalumatti ka aaran xiqqoo beektaa oo'eera. Hin quufne garuu nan oo'e. Ani keessa kiyyatu dangadhee tanani malee ani aymaanoti jibbee odoon ta'in yookiin immoo naaqee odoon ta'in ani keessi kiyya waan natti itti gammadeen godhe. Azuu akkasuma abuna Pheexroos yookiin immoo Magarsaa Badhaasaa nu jechaan aarsaa kaffale. Guyyaa tokko itti deemaan maaliif itti deemaa illikiin qaba nan aara bakka maaliif osoo Finfinnee kana keessatti afaan Oromootiin tajaajila kennanii faarfannaa afaan Oromootiin faarfatanii amantii kanallee hordofuu baaddeeyani uummata Oromoo maddii bu'ee warra afaan Oromootiin tajaajila kennuudha sosaaraan kana isaan maddii dhaabbachuu baay'ee keessi keenya barbaada maaliif hojii oduun amanuudhaa baadde. Udan amanu dhaabadhee maddii dhaabeetoo dhaabbadhee akka Finfinnee keessatti iddoo 2 iddoo 5 iddoo 6 keenya kaa kun annuura keenya namni abbaan waan barbaadetti amanuu qabaadha seerichumtuuyyuu amantiin angilliitii dhuunfatii Oromummaan ta'e yommuu takka nuti Oromoo gaafa taane yoo Oromoon hunduma amantiidhaan olitti ani Oromummaan barbaadamu amantiin nu duubatti Oromoo duubatti tokkummaan keenya garuu amantii caalu akka mataa kootti Oromummaadha. Sida saati fuyyuu tiitaak irratti kan hojjedhe ani uummata jeeq ofisii miti keessa kiyya waan natti fakkaate waan danda'e tokkoon hojjedhee gadhiisee baay'inaanis kaa waan ta'e xiqqoo kaa furguuge beektaa furguugaa waan ta'e qolachuuf jettee sirumaa irraa golee maqaa asiinis gar tokkoon hin bashannanii gar tokkoon si arrabsu nan gammachiiseetu mana malee yaadeetu mana hojjedhe malee waan namaa yaadee miti waanuma gaariidha kun immoo waan nama kofalchiisu waan nama boonsisu waan itti nama gammachiisu an jedhu irraa hin kaasee gadhiise san immoo maal faa jettaa gizee faarfattume ani gaafsanii guyyaa 24
yaaduma taa'eetu mana ni dhumana akkana jedhu dhumana ali arginaa achumaan harkumaan xiqqoo akkana godhee gaafa ni mokkoradhu mokkorannaani ganama hoon ka'uu viidiyoon xiyyaa sirba sadii hojjedhee nama takittiin takka naa guddachaa jirti jira kuma kudhanuu darbuu hiddashi anumaan allaala waliin guddattu saddeet achumaa sun immoo fororiin hedduu keessaa kuma 8,150 ganama hoggaan ka'u kuma 10 guute. Anuma mokkorte san mazmurii amma korte. Inni dhibba galee. Asiin immoo wanni of duubaa dura gootee. Jaarsa. Waan baay'ee of duuba siilii faa gootee. Anuma isaatiin abbaa ta'ileeti. Waan sii gale jettee. Ani waan naa galeen jedhe keessa kee warra na gammachiise tokko godhadhe baafadhe. Garuu immoo organaasii immoo dandeenya itti dabalee. Garuu uummatatti immoo dasitti hin jenne nama tokkotti kan si deeggares jira. Ana deeggares baay'ee jiru. Kun immoo sirumaa qayyariidhaan jedha maarshii qayyaruun jedha. Fiildii qayyareedhaan. Fiildii qayyarinaa. Maali zammaruu hin dandeenye jechuu isaaniiti moo sirrii moti jechuu isaaniiti moo maaliif qayyarisiin jedhu. Zammarii. Ani immoo onnee gootota inni keessa jira. Zammaruu sanoon dhaqe immoo achuma aanana faalaa ta'e sana laale beekta. Garuu keessa kiyya warra ortodoksii yookiin immoo faarfataa bira dhaabbachuudhaaf gaafa barana illee dhimqataa maddiin deema laal. Kanatti uffadhee wayaa qoricha budaa uffadhee maddii deema. Kan qabaan biraatis maaliif seete? Uummata keenya kana gisee isaan itti gammadaanis gammaduuf hin qaba. Amma gaafa asirraan odoo maskiin tokkichi rakkoo maskiin tokkorra ga'e maskiin kun keenya eega ta'e biraan dhaabbadhaan. Musliima son ta'uu baadhee jechuudha. Maaliif Oromummaatu dursa. Oromoon waan hojjete Oromoon waan irratti tajaajila kennaa jiru maddii dhaabbannee wal jajjabeessuu qabna. Wal dhiibnee walitti kolfuurra jechuudha. Nuti irratti kolfuu baay'ee nutti jira. Baay'ee warri nu arrabsaa oolu baay'ee jira. Ofii keenya walitti salphiin nuun jedhan amma. Walitti salphiin nu wal jajjabeessanii maal qabnaan jedha. Namni garuu waan biraas hin jedha beekta. Kanaafananii hoggaasan abbaa koo nan jaaladha itti godhee kaafachumaan bariitu immoo caafii argannaan itti dabaladhe ta'a. Nagaleen akkamii hoggaasan. Zeeyyara sanatti fakkaata yeroo tokko. Inni addaani. Waliin makta. Natti dhufe. Osuma zammaraa jirtu istaayilii zeeyyaraa sin galcha. Inni immoo ammanumatti. Aboo ati dabil artiistidha. Suni natti dhufe immoo diingatu. Eshi. Amma oduma natti dhufu na fuuldura dhufe. Gaafa na fuuldura dhufuun. Dibbee nama naarkutu nabe dhugaa. Ati naarkutu adoo jiraatte. Ani odoo nama naarkutu qabaadhe gaafa. Garuu kun immoo sichaalee aleenca salaalee naanini walloo wallagga keessa makuu tokkoo fi xiqqoo qir jedhee beekta. Anuma keenya godhanii immoo tole jedhu kaan. Maaliif keenyan maqaa dhabuun qaba. Dhaan jedhee beektaa isarratti sichaalee aleenca baalee. Sichaalee leenca baalee eenyu wallaalee taasalaalee eenyu wallaalee warra walloo eenyu wallaalee taa wallaggaa eenyu wallaalee taa walmaraa eenyu wallaalee taa narsii eenyu wallaalee sichaalee leenca baalee biyyeenu. Aboo ati hundumaa keessaa qabda bar. Keenyuma dheeta keenyuma silaa maarree amma ani keenyuma na bakkee digdama maa dhaabbattaara maal ta'a silaa keenyuma. Amantii miti bar kuni jajjabeessuudhaa fi jirra jirtu waliin jirraa. Kanaaf walqabatanii bashannanumaaf yookaan taphachiisuudhaaf waanuma itti gammadduu fi akkas goota malee namoota mufachiisurraa dhimma hin qabdu. Hin qabu ani waan takka. Warra kanaaf deebii akkanaa deebisteerta. Egaa warra yeroo tokko immoo namoota itti gamtu jira. Namoonni si aarsan tokko jira. Isee tokko bar intinsa amma ani waan kinodu amma weellisoonni gurguddaa waan kinodu naqeeqani nan aarsu nan deebi'a daandiitti laal warma kinoo akkanumatti waan isaan beene waa'ee qabsoon beene kanatti siqee qasim jedhee lafumaa ka'ee. Eessani yoo ittiin hin beeku barbeetta daraa harreera gangalaatee fakkeessetti si arrabsa isa na araba. Ifama immoo gaafadhe Oromoo koo saba koo saban biraa malan gaafadhare Oromoo koo saba koo ani bara kanaa keessa sirba kanaa hojjedhee bara 97 bara 1997 keessa sirba afaan Oromoo hojjedhee fixee gabaarra oolfachuudha akkan ka'ettini rakkoon na qoodamee adda kuteen ture waggaa 17 immoo waggaa 14 immoo itti deebi'ee hojjedhee tanan hojjedhee kanaafananii
faarfadheen jedheen kaa maaliif kaa dhugaa jirtu lafa godha kaa karaa cittee ayaatu jedhe namtichi gaafa san kaa maaliif naan jedhan amma gar tokkooni sirbeen ana awwaaxaane yoo mazmuuriin na awwaaxee jedhee tan ammoo koree lakki ani gaafa akkas godhu ani nuti qoosaadhaan isaanis immoo karaa sannaa dhufan qoosuu fi mitanii itti gammadee laphee kiyya keessa das. Namni immoo faarfadhu ansiin jedhus bee jira koomantii faasaan innaan argaa jiru tokko. Iddee faarfadhu jedha kun sirumaa. Maal ta'a mucaan kun yoo faarfate? Meeqan ta'a kaashi? Kun immoo ani beenteen hojjedhu naan jedhan. Nan rakkadhe bara. An beentee yaalteen beekture? Isa hojjechuu kayyeree tananii. Ba'aan isaate naan jedha isa moola yaate. Ispoonsara akka hin gaafanne garuu. Isa xiqqoo isinii dubbadhu. Mee ispoonsara akka hin gaafanne garuu ati kana. Inni gaariidha garuu inni immoo maal seete surumaa inni immoo si bochisa surumaayyuu. Faaruun. Inni immoo maal gooftaa Iyyasuusii gooftaa koo Iyyasuusii nuu jecha gabbuutee gooftaa Iyyasuusii an jedhu jira. Maaloo abbaa koo Iyyasuusii koomee abbaa koo Iyyasuusii. Nu jecha gabbuutee gooftaa Iyyasuusii koomee abbaa koo Iyyasuusii maaloo abbaa koo Iyyasuusii rakkoo saba keetii maaloo koo nu furii koomee abbaa koo Iyyasuusii maaloo abbaa koo Iyyasuusii dhiigatu lola'ee laafeetu caccabee koomee abbaa koo Iyyasuusii maaloo abbaa koo Iyyasuusii. Rakkoo saba keetii maaloo koo nu furii. Goomee abbaa koo. Kootu gadi bu'ii silaa buute nu akka buute. Rakkanne yeroo nutti cimee maaloo dafii kootu. Inni dhangala'aa jira lafeen nu cabaa jira. Dafii nu qaqqabi. Amma kun maal badii qaba. Kana sodoon jedhee immoo na arrabsan jedhee isa immoo warri beentee yoo na arrabsan jedhee sodaadhe bara. Maali booni maaluma si wayya gaashii ammaati. Kana godhuu sananii. Achuma anan kaa dhiisii hundumtuu kootu kanatti seenii naan jedhan immoo sirba nobsu. Honnee biyya keessa na jirti sirbi. Sirba. Bakka alachuu hojjedhu maarre. Mazmuuri sirba sitti cabsi maal ta'a? Hin danda'ama wal maddi. Maal kenoo si ta'e muti? Ani amma tokkoffaa xiqqoon darbeetu jira. Maaliin jedhanii mangistii waaqayyoon dhaaluu maal jedhanii? Kan sirbu. Ishii xiqqoo irraa illee naayiroo hin danda'u. Xiqqoo irraa naayiroo illee hin beekamu beekta. Maaliif? Karachaan jira kaasirraan. Namni amma garuu naan taraddaani dhamama ture. Naan taraddaani malee gar tokkoon ofirraa hin qannasa'ee tanaan beekta. Jennaan inni maal inni as sirbitu kun naan jedhe qeesii wayii. Harree abbaa maarrakkoon haalkutti. Maarrakkoon hin jedhee maarrakkoon isaa naan. Sirbamu namni keessaan sirbu. Si maaliif cafartarree gaafa sargiidha kanaan jedhe. Kunis maal taaree waan jaalalaa tokko sirbee hin jedhee. Isirbaniin keessonnis. Amma karoora bilaallee qabda taaftamu. Jechuun karoorri kee inni biroo immoo maalinni waan jaalatteef qofa osoo hin ta'in sirba waan sirbiteef amma sirbituun mootummaa rabbii hin dhaaltu gatii jedhameef tanumallee zammaree yoo irraa naa hir'ise kan jette sun. Amma na harkatti qaban ka. Waa hedduun godhu amma sila na harkatti qabaniifuu dhiise gubatu saa gubatu. Dhiise. Amma maaliif silaa kaa xiqqoo amma sirba shaggaa isaa baasee raawwadhee tanan immoo amma hedduu kee tokkotti daggamaafani. Mazmuuritti daggamuuf gidduutti. Garuu waa qabbeef. Sirriitti ilaalanii. Ani raaffatinaayi naan dhufuu nan danda'a mazmuuriidhaanis. Abtaamuun nama naamusa qabu bashannanaafan kana hojjedha malee nama kamiyyuu jibbeetii miti yookaan immoo warra na arrabsanis kanan deebii kennuuf. Waanuma isaan akkas naan jedhaniif garasitti nagamsu malee ani jibba namaan qabu jettamu. Ani dhugaa dubbachuudha taanani ani namas jibba namuutu tokkootu hin qabu warra na arrabsa illee danna godha surmaayyuu. Akkoo ati maarree. Silaa godhanii namni waan itti fakkaate. Waa hunda danda'a silaa namni waaqatti gore waa hunda danda'a maal kana caalayyuu hin danda'a. Ati silaa zammaariidha maa nama arrafitaadhaan jala ciisuun qabaaree hin jedhee ofirraa hin qoladhagaa amma garuu giyyee tokko na arganii na rukutan yaaduun akkan godhatan malee ani ittime immoo
naan dhagaan haati akkana ani garuu yaa gammadanii fananii bargee tokko ani ittisoo gammadanii wayuu kana maanillee itti gammadanii silaa sirbeetiin naa dhaga'uu danda'an jedhuun kana keessa make beekta yoo tokko immoo namni layyatan jedhu yookiin immoo irraa hangore tokko gaafi deefi amma ammaa sirumaayyuu keecha bahee kiyyuma eeguu jammaran amma anumaan rabsu ofiisi gimmaanyi warra na deeggarus warra si arrabsanii maal jettaan? warra na arrabsanii moo allayyaa seenaan jedhin garuu akkuma nama waaqatti qalbii sinitti araaramu waaqayyo sinitti araaramu arrabni haafu wal jaalalli haa dhufu tokkummaan haa dhufu ani akkasuma kaasilaa sinillee warruma hin beektanii naannoo keessan gaara guddatanii dire achitti naladhee guddadhe ani hoomuma qulqulluudha xiqqoo ishii maddii illee na biraan geenye natti fakkaata garuu hin geenye miti mucaan sun hin qabaayi. Mucaan kun? Iyyaasu. Maal? Oromoodhaati. Kuni? Liji Iyyaasuun Oromoo miti? Ahaa Oromoodhaa? Akkas jedha. Akkas jedhetti. Raafuure. Maal inni waansa? Iyyaasuun dhugaa mana afuraffaatti dhiyaata. Okay. Dhugaa amma kaana fixa. Abbaan kiyyallee lola aduwaa loleet akaakayyuun kiyya lolee aduwaa loleet injifatee galee habaabileen kiyyallee maacotti du'e ani sirba kana waa'ee gootaa kanaafas sirba. Habaabileen kiyya maacotti du'e akaakayyuun kiyya lola aduwaa loleet injifatee galee baay'ee hoggaasan keessa damoonni isaanii lafa irratanii namni gaafa akkana jettuun immoo waan biraatis si arrabsa beekta amma nuti abbaa lafaa jedhu naftanyaa aduu isaas si arrabsanii Oromoon giseessan hundumtuu duulee inni lolee lolchiisetti waan callee waa hedduu shalamamee gala akaakayyuun kiyya Anyamaa Baqqalaa jedhama. Akaakayyuun abaabileen kiyya immoo Daamxoo jedhama aduwaatti du'e abbaan Daamxoo immoo wannoon immoo Iyyaasuun immoo ilmi isaa Daamxoodha. Iyyaasuun dhalcha Daamxoo. Iyyaasuun kun. Liji Iyyaasuu. Maaliifi ani dhugaa dubbachuu irratti honneen kiyya keessi kiyya honneen kiyya guutuudha geessuma hundumaayyuu. Maaliifi ichisa tanan jaaladhu kanaafi gootummaa kanallee bakka. Ati milinikii firummaa hin qabdu jechuudha. Hin qabnu isaa maalirraa qaba nuti soddaadha. Soddaan fi maaliin duwwaatti ilaalaman jennee. Haati inni sirriidha. Haati Liji Iyyaasuu intala milinikii muti rema. Qanqalloon waan itti naqe baasii jedhan. Qanqalloon waan itti naqe baattii ni dire. Amma asitti qamadii tokko itti gannaa itti qamaduma san baatti malee beeqalan baattu. Ani sodaa tokko malee waan tokko Liji Iyyaasuun analiiti. Aliin Tammaammadii Oromoodha amma dhumaatitti ani osuma maal sii ta'aree Liji Iyyaasuun? Abaabileekii. Dhugaa? Zarii nugusaatis jechuudha. Jechuun baay'ee taphaafillee osoo hin ta'in? Taphaafillee osoo hin ta'in amma laal Daamxoon maacotti du'e. Anyamaa Baqqalaan immoo akaakayyuu kiyya. Akaakayyuu taanee abaabileedhaan ture. Abaabileetti taanee akaakileedha. Iyyaasuun akaakileetti naa oolu. Maaliifii? Gizee san keessa amma nam tokko illee hoggaa siqeeqan wanta akkanaadha. Hin qabu ani surumaa jaratti. Ani surumaayyuu gizee kana keessa amma intala Iyyaasuu namtichaati dhalaa mire. Osoo akkas ta'e Iyyaasuu waan Shawaa Ragad. Waan inni agartan. Shawaa Harargee irraa gara keetti hidhamee lafa helatti hidhamee siqaa inni nyaachaa ture. Hoggaa sadeessan keessattuu rafti hin arganne namtichi sun. Obboleettii irratti duule. Ani isaan maddalee isaa obboleettummaa dhugumaa hin jenna jechisiise gisee baay'ee ol laalu baasoo namni aangoodhaafis namtichi immoo akkuma agarru kana akkuma dhageenyu Liji Iyyaasuu amma hojjedheen jira almeema tokkicha wannoo sirba isaa hojjedheen jira. Waa'ee Liji Iyyaasuu irratti. Ani Iyyaasuu tan Daamxoo tan akaakayyuu yaate sadeen kan walitti hojjecheen jira. Gara fuulduraa sirbaan dhufuufis jirtaa jechuudha. Na fidee isaa meeshaa inni faayyaan inni wajjin shallamamee gale san lolee lolchiise akaakayyuun kiyya hin jira sila ta'e. Liji Iyyaasuun akaakayyuu kiyyatti naa oolaanan. Abaabilee. Inni geecha akaakayyuun Anyamaa Baqqalaadha. Abaabileen akaakileen immoo Liji Iyyaasuudha. Gara fuulduraatti hojjechuun ayyaada. Bifa aartiitiin fiduufi jechuudha. Hojjedheen jira qopheessee lafaa qaba isa. Waan Iyyaasuun hojjete waan mucaan isaa Daamxoon hojjete waan Aliin hojjete waan Anyamaa Baqqalaa hojjete kana abran hojjedhee teechiseen jira. Jabaadhu dhugaa. Baay'ee namatti tola kabajamtoota daawwattoota keenyaa egaa har'a asuma achi jennee seeraanis teenyee yookiin habtaamuun nu teechisuu didee takka nu utaalchisa takka nu kofalchiisa sirriitti. Meelaa goddaamee obboleessi keenya kummee dhugaa jette.
Mee habtee dhumarratti gara keetitti nan deebi'a. Joofeen gara fuulduraa maal yaaddame waa'ee sirba kanaallee carraa biraatiin walitti deebinee kan irraa haasuuf hin ta'a. Sagantaa keenya gabaabsaa deemuuf nugeen gara fuulduraa karoorri kee maal inni hojii biraatiin dhufuufis jira jettee naaf kaastee jirta. Gara fuulduraa weelluudhumaan itti fufuu barbaaddamoo? Gara fuulduraa weelluu bichaadhaan isa doon ta'in hojii kiyyas hojjechaa tuman hojjedha malee. Hojii biraallee ni hojjetama. Hojii dhuunfaan an qaba. Maalodha? Hojiin dhuunfaa hojii kunuunsa raashinii tan hojjedha. Sanallee ni hojjetta jechuudha. Sanallee Artiin gaa wal cinaatti waan artii deeggaru wal cinaa deemsisuun qarshii waan barbaachisuuf hojii artii kana keessumaayyuu hojii biraa hojjechuus dirqama yaa. Hojiin artiidhaan hojjetanii of jiraachisuun baay'ees guddaa miti. Hojii dhuunfaa immoo wanna dhiisus hin jiru. Hojii dhuunfaa kiyyaatis hojjechaa tuman artiis immoo dhiisuu amma itti gale waan ta'eef erga itti galte booda immoo dheeffitee ariitee inni dheeffachuun hin ta'u. Kanaafuyyuu itti seente immoo keessa ba'uun hin ta'u. Inumaayyuu ergan itti seene baay'ee jajjabina qaba. Bakka erga dura yoonan itti seene akka amantaa dheetan itti neechaa ture. Ergan itti seene bakka baay'ee isaatti gara artii na harkisaa jira sirriitti. Akka itti seene hojjedhu jechuudha. Akka muuxannootti godhattee akka muuxannooti malee kana hojjedhee kun hojiin kun yaa ta'u malee uummanni na ilaala jira. Ani hojii kana caalaa qopheessatanan gara uummataatti dhufadhee yaada. Akka kiyyatti anan qopheessallee. Hojii gaariidhaan kan kanarra fooyya'ee qabadhee dhufa. Qabadheen dhufa. Bifa haaraatiin na eegaa jira. Bifa haaraatiin na eeganii qophumaan na eeganii ofirratti baay'ee waan ajaa'ibaan kana caaluu jedhee tan dhufaa jedhaan uummata kiyyaa. Ayyee jajjabaadhu. Egaa qophii keenya irraa xumuruu keenyan dura irra deebinaaf ta'amuuf carraa tokko kenneef tanan xiqqoo sa'aatiitu nu alaa deemaa jira malee wanti taphachaa jirru baay'ee bareeda. Habtaamunoo gara fuulduraa sooshaal miidiyaa kanarratti bifuma baacootiin itti fufuu barbaaddamoo sirbootallee wanta duraan dhaabde gara fuulduraa fiddee dhufuu barbaadda. Baacoo maaliif ati yaaltu koo akkuma koomeedititti yookaan immoo bifa fiilmitiin fa'aa osoo yaalte siif ta'a jedhee yaada garuu isa biraa dabarruuti gara fuulduraa karoorri kee dura sirbaan jalqabde sirba achumatti dhaabdamoo gara fuulduraatti fufta. Ani kaayyoon kiyyallee waan guddaa irratti baasee sirba hojjechuudhaaf halkaniif guyyaan itti yaadaa ture. Ammallee ittuma yaadaa jira. Horra fullee waan daandii deemuun na sirba baran. Akkuma daandii deemaa jiru cinaatti galee tana waan ta'ee naa dhufte amma gara haawulatti akkana gara birbirsa gooroo naannoo hoggaan deddeemi. Hoonatti dhufte dhuman deemaa jiru cinaatti galee tana ergitti galee xiggitti galee sirbee waraabadha yookiin nan barreeffadha. Nan jaaladha baay'ee. Baay'ee amma ogummaa sirbuma kinoo jaraa kana gizee dhaggeeffachaa deemtu waan ta'e si dhufa beektaa sirbi. Achumarraa ammoo biraa hojjetta dhuma dhaabbattee dhuma deemaa jirtu sirba nu hojjedha baay'ee. Gara fuulduraatti illee sirboota baay'een barreeffadheetis jira. An ofiyyaa barreeffadheellee namni si gargaarallee warra jedhu hedduutu jira. Diraamaa tanallee xiqqoo hojjechuun kiyyan oolu ishiin mukkoo Atta laaltaan moo fakkaatun teechifadhee jira. Waa'een dur dabarsinee fi si gabaan jiru tokko jira beekta. Si gabaan jiru tokko hin jira. Inni waa'ee nama bashannansiisaa hoo jedhette dhiisi. Caafii ishiitis aadaa keessatti hin jira. Anis immoo waan arge tokkos hin jira. Waan namarratti arge tokkos hin jira. Aadaa durii keessaa immoo namni hin tuqamnellee ni jira. Ishiillee qopheeffadhee lafaa qabaa hin jedha. Diraamaa wayiitis hojjechuu nan fe'a. Coo kanas immoo nama kobalchiisu kana waan ta'e darbee ittiin baay'isuun ta'e dhokadheen takka xiqqeessee gadhiisa. Maaliif hoo jette kuuniin jaalata kuuniin jibbu amma barbeetta gisee nani kinoo melee nan jedhe takka maal ishiin immoo malaa suniin nan jennaanani ittiin bashannana afaan malee amaariffaan keessan gadi ba'an jedheen. Amaariffallee yaaltati. Nan danda'a kaashii garuu hin barbaadu gurraanuu dhaga'uuf fe'u garuu. Nan danda'a Amaariffaanis bee hin sirbita gisee tokko. Ishii yaadumman qoose malee hin jaaladhu. Hin jaaladhu malee nan danda'a. Amaariffa baay'ee fataa godhina hojjedha. Amma sirba walloo hojjedhee fixeen qaba. Amaariffa doon ta'e Oromoo. Oromootiin walloo laal baay'isee bareechee sirba ammayyaa ta'een hojjedhee lafaa qaba.
Waayinoo jedhee Waan baay'ee gara nu farkaa fuulduraatti qaba. kaayyoo keenya Waaqayyoon gurraachi garaa garbaa leemoo garaa taliilaa Waaqayyoon gara fuulduraatitti nullee nama ifatti deemaa jirraa guddannee biyya keenya fi saba keenya akka ta'utti gurra isaaniitti akka ta'utti hojjennee nama miidiyaa irratti ba'u nu haa godhu. Sinillee akkuma irra intarbii nu gootanii nu gaafattan kanatti baay'ee ana kanaa kana odoon ta'in dabalee irra irratti beekamtii keessan beekamtii irratti sinii dabalee Waaqayyoon sinaa guddisuu gizee hunda nama Oromoodha dhaabbatee kana bichaa odoon ta'in osoo aartii kana bichaa hin ta'in waan biraa keessaa seentanii laaltanii rakkoo uummata keessanii laaltanii intarvii gootanii fi gaafii gaafattanii akkuma handhuura Oromoo keessa jirtanii Finfinneen jechuun handhuura Oromoo yaati. Handhuura keenya bakka handhuurri keenya itti bu'e hunda keenyafuu bahaaf dhiya kaabaaf kibba tokkuma as keessatti immoo isin immoo ol baatanii akka sagalee nuu taatan abdii guddaa isinirraa qabaa isiniin jedha. Egaa galatoomadha. Atis eebba itti nu dabaluu barbaadde moo? Ayyee sanadha. Isinillee yaamicha keenya kabajanii istiidiyoo keenyatti waan nuuf argamtaniif maqaa daawwattoota keenya fi maqaa miidiyaa keenyatiin guddaa galatoomaa isiniin jechuun barbaada. Warra si arrabsan maalaa kennuufi? Warra qalbii isaanii haa kennuufi yaadaaf qalbii isaanii haa kennuufi. Garuu ati isaaniin jaalattaa? Nan jaaladha ani warra na arrabsan nan jaaladha warra na jajjabeessan qixxuman jaaladha gee tokkollee warra na hojjedhe gadhiisen tureeyyu intarbii wanni godhee gadhiiseefiin tureeyyu rakkoo kanaatirraan tan ka'inan kana hojjedheeni amma immoo warra na arrabses warra na jajjabeesses ijuma tokko laala warra mufachiistes wallaalaa ofii gorsanii daandiitti qaban malee daandiirraan qaban. Nuyi kaa tokko Oromoodha. Bahaaf dhiya kaabaaf kibbaan nuyi tokkuma. Fuulli keenyallee, hojiin keenyallee, dhiinni keenyallee, lafeen keenyallee wal fakkaanne hundi keenya. Yaa kan namni tokko gizee ilaalcha namaa hanatti nam tokkichi gaafa si arrabsuu jammare rakkoo namni keenya qabu namu sallaalee si arrabsa. Maal hojjeteeti? Maal dalageeti? Wanni kun badiin isaa maal isiniin jedhu beektaa namni? Namni tokkichi gowwaa innaan hundumtuu gowwaa yeroo jammara. Ani kan dhaloota akkanaa hin jedhamu tokko. Maaliif keessa ammoo nama gaarii jira. Kan walitti qabdee yoo dubbatte amma dhaloota akkanaa yoo dubbatte hunda tuqxeedha. Dhalootuma keenya kana keessatti jira. Durumaa kaaseeti bar. Numa keessatti uumama. Gowwaa siin jedha ammoo ofii gowwaadha bar nama gowwaa siin jedhu gowwaa siin jedha. Gowwaa siin jedhe si arrabsa nama keenya. Ofii wallaaletti nama wallaalaa godha. Gizee kana keessa maaltu baay'ate seete? Beekaa baay'ate. Asamaarii baay'ate tamaariin hin jiru. Hunduu hin barsiisne. Akkam kan ani eenyu la teenye baranna qaba. Hunduu barsiisaa yoo ta'e. Eenyutu barata? Hundumtuu bakka dooftora ta'e. An beeku san hin beeknes kana ta'ee rakkannee waan immoo qalbii fi maal jetteeti immoo yaada isaanii haa jijjiiru. Yaadaaf qalbii isaanii haa kennuu fi gara fuulduraatti. Walirraa wanta. Ani kana Tanasi inni isaa eebbifamu kinoo si hawwaatteera. Na hawwaattee kinoo innis gaaddanyaan kiyya. Qalbii yaada isaanii haa guutuu fi ani immoo qalbii yaada isaanii haa kennuuf jennee warri balleessellee nullee bakka balleessine dhiifama nu haa godhanii kinoo asirratti sin biratti dubbanne ammaan booda wanni hundumaa haaloo nurratti hin qabinaa wanna sin kofalchiisu wanna sin gammachiisu hojjenna malee wallaallee miti ni beeyna hundumaa jennee. Yoo nu loltan qolanna malee isiniin loluun barbaanne. Ulee kana sila beennuuf jettan ulee qabannaa ulee sila beennuuf. Kanaafuu amma warra si aarsi shimalaanan si haxaa jechuun dhiista jechuudha. Dhiise amma. Dhiise. Qilleessa daakuu qilleessa irratti bittinnaa ta'a inni ulee wal bira ga'uun hin jiru. Kanaafuu qalbii isaanii haa kennu. Qalbii fi. Yaadaaf qalbii isaanii haa kennu. Oromoo wal hin arrabsu Oromoo hin arrabsine nama Oromoo ummata isaanii godhu yaadaaf qalbii isaanii ani jiidhanillee kadhannaa na hidhanii arrabsanii ani yaadaaf qalbii isaanii haa kennu jedhan kaarrumallee. Akka isin arrabsine kana booda abdiin qaba kaafte. Ayyee. Ani garuu namni nama arrabsa. Habtaamunis kana booda isiniin hin lolu. Oromoodha waan ta'eef yoo si arrabsan barbee of arrabsan malee isin arrabsine isaan. Amma ammaan dubbadhu iyyuu ani dhiise maaliif Maatti maarra Naa uummata Oromoo qaalii hundi keessanuyyuu sanan kabajaa sanan jaaladha. Nuuf jiraadha nu bira dhaabbachuu keessaniif sirba kiyya kanaaf immoo naa laaluu keessaniif naaf galatoomii arrasii warra nagarrees warra argitanis Open Entertainmentii jalaa argachuu dandeechanii mata dureen isaa Jofee Nugusuu Salamoon yookaan immoo Nugusuu Taaddasaa jedhama.
maqaan karaa miidiyaatiin immoo Kebeekii Taaddasaan jedhama. Na jajjabeessee komentii naa kennaa wanni balleessee illee yoo jiraate komentii naa kennaa naaf galatoomee uummata Oromoo qaalii naaf galatoomee sinan jaaladha. Achumaanis immoo itti aansee warra na bira dhaabbattanii akka nani milkaa'ee too'ii gara miidiyaatti bahu warra na taasisan naaf galatoomee sinin jedha. Biriij miidiyaanis asitti anaaf aftee nu affeeruu keessaniif bisa baay'ee sin galateeffannaa. Asumaanis immoo kaameraa ogeessa kaameraa boggaalee haftaamu baay'ee sin galateeffannaa. Nuuf galatoomee Oromoodhaaf sinaa jiraachisu uummata bal'aadhaaf uummata Itoophiyaatiif sin jiraachisee too'ii akkanumatti nama sagalee ta'u sinaa godhu nuuf galatoomee sin kabajnaa hin jedhu. Baay'ee anillee akkasuma xiqqoo wanni haftee jira caafitti na haftee akkasuma Boggee haftaamu ati immoo eebbisaa jiru Boggee haftaamu eebbisaa jiru sini baay'ee ammumallee gizee akkanatti gizee kana keessa uummata ijoollee artistoota Oromoo bira dhaabbattanii miidiyaatti baasuu keessaniif baay'ee sin galateeffannaa warra sirratti nu affeelellee sitti bulluqee baay'ee si yaaddessine laayitii kanatu baay'ee sin galateeffannaa aannan itti qorraa isin dura keenyee nu affeele nu jettu aannan kana immoo eessa argaa baay'ee aannan keessanillee baay'ee dasnameedha dhuguma Biriij miidiyaa afaan tanatti xiqqoo arraba tanatti taphattama jedhi. Kanaafan ifama naa godhaatoo jaalatamtoota kabajamtoota keenyas siniin jedha hundi keessanuu bakka balleessinillee dhiifama nu godhaachaati sirballee sirba mimmiidhagaallee qabanneetti gara fuulduraatti sinitti dhufuudhaaf qophiirra jirra warri tiktaak irratti xiqqoo alaa mufattanillee dhiifama siniin jedha bakkan balleesse irra na darbaa siniin jechaati fuula miidiyaa kanarratti mul'achaa jira. Sila saati fuuyyuu bakkan balleesse irra naa darbaa tiktaak irratti sinan gammachiisuu fi simboonsisuuf ani malee waa simboochisuu fi yookiin sin aarsuu fi miti anan hojjedhe ijaaf qalbii irra naan bisaa siniin jechaati anis waan natti fakkaateen hojjedhe waan keessa kiyya na gammadin hojjedhe malee badii natti fakkaanne garuu immoo bakka bakkatti kaayaa gizee tokko namni walii hubachuu dhabuudha fi kun keessatti immoo akkasiin ittiin gammadanii ittiin bohaartaniif asinii hojjedhe isinii gadhiise malee isin godda'uu fi yookiin sin aarsuu fi miti. Ifama naa godhaayii siniin jedha isin immoo warra sitti nu hojii kaameraamaanii fi qopheessonni nu jiraadha horaa bulaa deebanaa biyyi kun keessatti sinii tokkummaa olaantummaa sinii nuufaa kennu siniifaa kennu kaffeedhaa dheeradhaa guddadhaa tulluu ta'a nu mul'adhaa miqanyaan keessan immoo sholol jettee sin jalaa kuftu sinuu guddadhaa nu jiraachisaa miidiyaan kun miidiyaa guddaa nu haa ta'u beekamtii guddaan argatullee nu haa godhu waan nu jiraate waan jedhe immoo nusillee akkuma isin jirtan kana waliif jirraa wal jajjabeessinaa nu jiraadha isiniin jedha kanarratti xumuraa. Hayyee haftee nugee guddaa galatoomadhaa nu argamu keessaniif yoo caarran immoo akkuma isin amma nu eebbistan eebbi keessan nutti maxxanee gara fuulduraatti nu haa oofu jenna gara fuulduraa jiraannee isinis sagantaa biraatiin kan wal agarru ta'a isinis hojjettanii hojii biraatiin hojii keessan kana sitti deebitanii irraa himtan ta'a har'aaf garuu kanumaan xumurraa horaa bulaa galatooma. Hayyee. Thank you.